agartanii viidiyoon hundi ragaaf taa'u jirti galatooma anna faarsanis isinin jaaladha na arrabsanis isinin jaaladha yeroo hunda jettu isni galee kanuma takkun jirtu wani gale irra qaqqabaa irra dhaggeeffadhu nuti ati nuuf dubbadhuuf siin dubbannu ati naan dubbatin hajjettee nu dhorkuu hin dandeessu tokkoo fi takka tahaa wajjin walirratti xiyyeeffattanii wal lola qabdanii gabbayee dhunka irraa kaase arraba deebisa habiibtiiti kee nama kabajaa qabu kabajanii nama if kabajan ani ifi kakajatti wallahi ani obboleessa kee hojii dhalannee hun beeku bikka kabajaati jedhe deemetti an likki isa garsiiseetiin gartee abbaa lubbuun abbaa malee adeeran qabdutti hin beekan. Ani waadaan qaba. Dhaggeeffadhu baalagee wajji baalagoomanii gartee hayyuu wajji hayyoomanii dhaggeeffadhu akkaan ani beekutti akka muniiraan beetutti an nama if kabajaan guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u ijoollee jilbibbadheetiin firaa dhorka beera orkeetti nama shaa qabee firaa dhorka dhiira boksiin hin teessisaan firaa dhorka dhageessee amma arraba qabu arrabaan hin firaa dhorka yoo ana na taate fakkeenyaaf sittiin himaa. Tokkicha keetii gabbayiiti diriirfadhu taal shaayii bira kaa'e aannan bira kaa'e tibsii bira kaa'e arrabaan. Haawwalitti fiffiduu miti dubbiin ejjennaa qabdi bakka irraa kaate qabdi bakka irraa dhufte qabdi yoo akka nama heeraa fi seera dubbatuutti yoo ka dubbannu taate dhaggeeffadhaa waan isin hima. Yoo dubbii mubaarik harkaa qabaatan dubbii mubaarik xumuranii dubbii biraa dabran. Yoo tantala baadiyyaa harkaa qabaatan tantala baadiyyaa murtii irraa hin geenye nama biraatiif dabartan. Dabruu qabna jechuudha. Nasraa. Wayye ani naafisi dubbadina kafadhee sana arrabsu kafadhee sana faarsu ani bareedduudha ani boontuudha ani arraba hin qabu isni galee gabbee arrabsuu si wallaalle afaanin kalee oromoo tana faarseen oromoo tana arrabsuu hin danda'an kafadhee si waan fadhe jee maalifiifi waan narraa hin deemne si galee annama gaddeebiin waan fadhe dubbatu kana akka aadaa oromootti yoo namni lama wallole nama jidduu jiru namarraa dubbata. Yoo namni tokko dogongora nama tokko muraniiti nama kan dhiifama gaafachiisanii nagaya fidan. Isni galee an kana hundarra kana aarse akka ijoollee daa'imaatti ilaalanii manguddoo dubbii mubaariif qaatiraa bulte dubbii mubaarikiif jechuudha. Koommantii itti barreessaa oolee namni hundi koommantii ajiran naa deebisaa jiran. Kun agarra isaas mataa si gaddeebisee arraba saafuu Oromootii ala baheen arrabsaa bule. Mataa gaddeebisuu qofaa miti. Arrabni ni arrabse arraba dhalaa miti. Shawkii abareetti dhaggeeffadhu dubbii Kamaal Abdallah. Inshallah walitti gadi yaana. Isni galee. La dhaggeeffadha jaa keenya. Namni tokko Nasraa dhaggeeffadhu. Namni tokko yoo si arrabse jaalala keetiif si arrabse jetta malee jibbaadhaaf si arrabse hin jiru. Garuu amma Muniira please waa eeggannummaa kana. Gantuma goguunu geesse gantuma Muniiraaf intalti baadiyyaa dhageeffadhu. Na dhageessaniimi? Namni tokko egaa nutukee eenyuun nutukee beeytani haa irratti isin tuke miidiyaadha sa. Miidiyaa irratti namni dura gaafa si tuquu deemu ifiif kabajaaf irraa fuudha. Eega kabajaaf irraa fuudhe namni inni tuqummoo namni kun nama kabajaa nama Oromoodhaaf hojjetu nama kabajaa qabu dhaqee arrabatti dheerannaani obboleessoo abbaa kiyyaa maaliif hin taane dhukkee irraa kaafne likkiitti himne nama sanii gad dabarsinee naamusaan afaan qabatee yoo taa'uu danda'a ta'u. Mubaarik dadhabee jira amma Mubaarik qaxaraa akka fudhee jira. Mubaarak akka Mubaarakitti namni tokko Mubaarakitti akkanatti arraba dheeraachuu hin danda'u akka Oromoo guutuutti jaaladha. Kan kanarraa hafe amma Mubaarak dadhabee jira. Xiqqisoo yoo rafuu fedhe haa rafuu yaa mana banannee maaloo haadha keetii waan hunda goona. Waan dhabee naa rabse waan ta'eef. No sanii miti dhaggeeffadhu sabboon namni tokko nama fakkeenyaaf yoon arrafame haasoo isaanii galgala mana biratti haasoo turan dhaggeeffachuun ture. Ammoo waan takka namni tokko yoo nama arrabse namni tokko nama qeeqee ani Mubaarak waan takka walitti hin qabnu arrafame hedduu takka na arrabsan garuu ammoo waan takka natti hin dhagaamne hin aarre Nasraa komantii kan kee dubbisuun ture
akka dubartii harargee takkatti sirriidha wanni taatee jirta haa jennu garuu ammoo heeri dhaddachaa waa sadii murate keessa immoo bal'inaa wajji haasawin saniifuu maalaan beeku daddacha nageessaan na komatu kana please dhiisaa wal himachuu dhiisaami jirtu intala baadiyyaa annamaan tuqeen qabu na tuqani na dhagayaan isin hin jee miti waan biraa himachuu dhiisaa haasanii wal himachuu dhiisaa bakka hamuma waan sitti dhageen dubbachaa jirta ani isinii dhiisee waan beekanaa ta'aa asirraa isini namni natti miti Nasra nasi dubbata bay yalla bay ma def isini na arabsu jira bay balasi arabsina miti wal wata lale kharademan kharadema hujijirta jabaddo sabona ati hujite ittifuf jabaddo khaysanin si dubbisa jara keenya dhimmatti jirtanitti jabaanne onna abdi chululle galti isa wajji dhaggeeffachaa tolle kamal bize serab chululle galti Balchera. Kun nama dhugaati wallaa galchaa. An ol galfadhe kuno. Argine wallaahi. galato jelle torita gare sinde sura whatsapp marete san Abdi. Kam jirta. Nagaan Alhamdulillah. baga jiraat. Atillee baga jiraatte. Agartee miti hojii Kamal dhageessee miti la. Ya. Abdii wajjin si arrabsee. Ayyoo kun qabu. ina rabsine taa'ee dhaggeeffachaa ture Dagaa mana odaatti mana nama kabajamaa jechuudha. Mana odaatti dhufe maaloo haadha keetii wasaq naan jedhee deebi'ee of arrabsuu taati kana nan dhiisuu wayyaa. Maaloo haadha keetii maal godhi maaloo haadha keetii maal godhi namni jakkadhaa. dubbii ajjeechaati bar gareedhaan mari'ata whatsappidhaan wal jaaraniiti bar Hin ajjeefnaa ani haasaa kana komentii irratti ijoolleen naa barreessitee silaa bahee raaban. miidiyaa irraa balleessinaa hin ajjeefnaa jee Kamaal nama jaarratee Saawudiirraa hanga Iroopaatti jechuudha. Hanga Kaayiroo keessatti illee namaan qaba jee Kamaal jechuudha. Sabboonaa Maamad dhufee jecha tokko bichaa dubbate Mubaarak iskiingii jedhe. Mubaarak kiriimii maaree godhadhu jedhee achirraa sabboonaa dantee Waan barbaade kanatti fayyadamee Leeyoon ajjeese boriifuu viidiyoo kana seenaadhaa waraabbadhaa Oromoo la. Kamaal Abdallaa nama gumaati. Warri na jaallattan hundi keessan koo ibsaan ibsadha. Wallaahi. Oromoo gargaarsa jedhee jechuudha. Uummata Oromootiif sagalee ta'a. Ijoollee Saawud Arabiyaatti hidhamteef sagalee ta'a jedhee gadi ba'e. Yoo akka carraa ta'ee dhaggeeffadha. Yoo akka carraa ta'ee diina kan biraatiif lubbuun kiyya baate Kamaal Abdallaa na ajjeese. Qabadhaa kana boriif ol kaadhaa viidiyoo kana. Kamaal Abdallaa aga keerootan nama qaba. Maallaqa gumaachanii na ajjeesuudha socho'aa jiran. Kana keessa yoo namni biraallee fayyadame jechuudha. Kan na ajjeesse Kamaal Abdallaa fi dhageessaniittu quba qabaadha. qawween Takkaa beekees hin beeku. Obaadda kiyya mana keessa jira sammaayyuu. Waan natti dhufu hin beeku. Yoon du'e Kamaal Abdallaa na ajjeesise fakkaatota taasisu wajjin. Iccitiin baga ba'ee warri waraabbattan rabbii sodaadhaatiin na argaa viidiyoo sana. Uummata dhageessifadhaa. Namni waraabbate jira wala siin galcha. Yoon du'e warri na jaallattan gumaa kiyya Kamaal Abdallaa na eegaltu naa qabalu. wallahi Doktorleen toogalchi matubaadha kakate Kamaal ena asirratti Namni galata walirraa qabnu namni na beektan namni na jaallattan yoon du'e namni na ajjeesse Kamaal abbaan barbaadu yoo na ajjeesse namni na ajjeesse Kamaal la hubadhaa boriifu ijoollee keenya Saawud Arabiyaa jettan immoo keessattuu quba qabaadhaa bareechaati. Mubaarak Yoo gandi biraan irraa dubbachuu dide quba qabaadhaa ijoolleen Saawud Arabiyaa saahibban kan waliin nyaannee waliin dhunnee keessattuu gurbatii bultii qabsuu guyyaan tokko jettii laata fayidaa waliin
Saayim. Aboo wanni kun guutuun kalaan faadidha yaa'anii shigalee kalaan. La. Ammayya kana keessatti namni ani diina wayii qabda. Mubaarak dhaggeeffadhu. Icciitii kalee akka itti bahee bakka san jira qoositti maamni icciitii amma jedhanii. Icciitii amma waan guddaa godhanii haasan kan akka itti bahee siif himaa qoode. Sheek Kamaal gaafuma si waldhabbii qabu miidiyaa kanarra taa'ee Mubaarakiin miidiyaa kanarraa galchinaa jedhe. Gareen amma akkasitti amma Oromoo irra haasa'ee burjaaja'ee icciiti maalidha Mubaarakiin balleessudha Mubaarakiin akkas goona ni ajjeesinaa jedhan suni yoo haasawa afaan jedhaa keessaa gadi bahe malee wanti lafarratti gadi ba'ee waan guddaa hagasgoo tokko illee hin jiru ittuun kakadhan aman. Icciitiin godhatiin gaalantii kan dhaggeeffadhu. Akki diinni itti nama balleessu amma diinummaan koo kun hundi maaliif uummata Oromootiif sagalee taataa maaliif dhukkufataa Oromoo baattee ittiin deemtaa maaliif dhukkufa nama ilmoo Oromoo tokko dhukkufate maal afaa gaaftaa maaliif uummata Oromootiif sagalee taataa dhabiti erga lubbuu kiyyatti dhufe erga lubbuu kiyyatti dhufnaan uummanni na dhoksee obboleessi koo naa baase lakkibbo Oromoo fardaan baqadhaa. Fardaan akka Oromoo na jedhanii jedhan boona booddee. Gara Mubaarak icciitiin akka itti bahee. Fardaan baqadhaa filuun jedhee dura dhaabaa kanas. Mubaarak gatti buusu lafti naasee namni dubbata hin jiru. Utuba yaannaan dubbanne namni naa dubbata hin jiru. Okay, abdii kiyya galatoo. Mutii irra kaaduu ta'a jarraa namuutuu ni fudhattan. Namni waan kanarraa dhimma qabdan. Kabiraallee caasaa diriirfannee kaayiroo keessa illee kennee suuta gara hundaanuu Mubaarakii balleessuudhaan nuti yoo gadi xiqqaatti miseensa gara kuma miidhaa qabnaa jedha. Ashi, achuman naa qabi. Bas kala. Kana jedhe dhaga'eeranillee. Okay, achuman naa aboo gaduu saafaan hin dhaabbadda achuman naa qabi. Okay, bareeda. Nama Mubaarakiif dubbatu kan ichitti gartee arranfamu kan tumamoo argiteetta. Argee jira. Fakkeenya sabboonaan osoo ammaa san keessa jiru dhufe. Sabboona Muhammad. Nama tumamoo argite maqaa Mubaarakiin. Maqaa Mubaarakiin sabboonaan xiqqaatee arrabsamee mana san keessaa gabbe. Ante zimbal camlaqa si qofaan nama arrabsaa olaa minuutii si arrabsin. Okay, bareedaadha. Haya khalaasatti mutii irra umrii rabbi si adeereessu. Eenyututti aanaa bayaanaatti dubbattee jirta. Dubbaddu adeeroo hamma seena hun. Anis laayifii kanallee hin fayyadamu dhugaa dubbatuudhaaf irra ture yeroo inni haasa'u irra ture akka bada dhugaa dubbatuudhaaf Kamaal Abdallaa suni mubee balleessumaaf kutatee jira. Garuu namni maalli namaan godhu rabbi waan nama godha. Garuu maal beekani uummanni Oromoo kun dhugaa walitti mura nama akkanumaan nama roorrisu. Walirraa dhogguu maaliifii namni dhugaa dubbatuudhaaf namni osoo nam tokko fakkeenyaaf osoo dhimma dhuunfaatiif Kamaal Abdallaatiif mubee walolte namni martinuu innillee mubeelleen Oromoodha. Garuu Kamaal Abdallaa wanni gara laafoon suuraa gadhiiseef kun marti wal keessa dubbii sababaa mubee gubuuf wanna olii gadi Kamaal Abdallaa gara guutuu olii gadi oofee dubbii kana ka godhaadhu Kamaal Abdallaati. Sila namni argaa jirta laayifii guyyaa meeqarraa isuma baheetiin uuma isaa haasaa yoo istoorii godhateetiin haasaa jira arrabsaadha balleessuudhaaf deemaa jira. Namni dhugaa walitti immoo jabeetanii dhugaa wal sobuun bu'aan qabu. Namni kun maal godhe namni sagalee namaa ta'uun yoo inni yoo kaattuu ta'e sagalee namni namaa ta'e mubeen maal isa godhe maaliif ajjeessaa maaltu ga'e nama balleessuu maaltu ga'e. Ashi, umrii dheeraa. Yoo wal keekallee barees irratti dubbatamuu qaba wanni kun Kamaal Abdallaa sun sirrii hin jiru. Sheekaa sheekan taane nama hin taane nama dhamaa akkasiin agarreefu. Thank you. Ahmad Husseini tu dhufe bayan okay tumuri bayan tumuri Ahmad apa bayan tumuri waan jisbira jiru gabaabs. Ani jechuudha. Salje caqasaa filachiisirratti illee biiloo kana godina baate bisin jechuu dubbadhu. Jalqabumarraa min maal mudgodi samat. Ani Sadam mutu nama Mubaarak jibbu hundasaa Saudi raakaatee haga Ameerikaa fi Awuroopaatti jaarradheetiin qabaa jedha. Nama jaarradheetiin qabaa Mubaarak hanqa isa tarkaan bira fudhachuutti jedha Kamaal. Yeroo sanillee namni Yaasiin jedhamu salaanii fi biyya kana jiraattanii wanni kuni wallaahi hidha isin galcha jedheen isin hunda mata mataa keessatti. Yaasiin nama ja'u jedhee. Otoo biyya kana jiraattanii mata mataa keessatti ma hidhaa galtan jennu kana jechuudha. Gurbaa kana akka nama ajjeeseetti ilaalantanii jedheen.
gareedhaan ammas Kamal dhoosheetimi wallahi jee kakatedha wallahi dhugaadha wanti kun goofatamoo maali wanti kun dhugumaa hennaa wanti qawween gabbaasa kun jennaan dhugaadha jee anaatu jaara jee Kamal anaatu hunda isaanii warra mubaarak jibbu hunda waasaappiidhaan dhaqee garee jaaree jee waasaappiidhaan geessan waasaappiidhaan wanti jaarame jechuun waan qalbiitti akka laafu ilaalamu jechuudha wanti kun akka raawwatametti ilaalama waa dubbachuudhaaf dubbii uwwisa sun ta'een sirriitti waan itti yaadamee godhame jechuudha. Hoggaa kana qawween ati tutu. Oromoo namni Oromoo lafa hojjete xumurii isaanii ajjeefamadha akkuma Hacaaluu akkuma. Okay, me dabbuun beeku. Okay. Mubaarak ati dubbachuu sun ta'een achi keessatti Oromoon isaa arrabsitee si jecha falmaa arrafamaallee turte beekta. Waa hedduu godhaa turte sabboona jecha tokko bicha ol seenee Mubaarak kingi sababa jeef ani Harargee ta'uun qaba. Ani maal ta'uu qaba hanqa gandaallee wal nama buusu jecha hedduu dubbatee gurbaan isaanii Kamaal jechuudha. Waa hedduu dubbatee waa hedduu dhageenye abdiin keessa taa'eetti muuti godhatee dhaggeeffachaa ture. Komantiidhaan koblaa ture. Sirriitti ilaalaa ture jechuudha. Achi keessatti hunda isaanii ilaalaa ture hunda jira. Okay, galatoomii bayaan kiyya ilma dheeraa umrii dheeradhu. Okay, Ahmad Hussein maaltu jira simbira? Alo. Ahmad. Ustaz Ahmad waan biraa jiraan itti fakkaate. Nama fakkeenyaaf nama 500 jala ture warri viidiyoo waraabdanii galisa waraabdan waraabaa siin jechaa ture jalteenya koomintini. Okay, bayaan fi sabboonaan gama as deebi'aadha kan isaan wal qunnamnu. Akka Suudii Arabiyaatti akka Kaayirootti Mubaarak bira jira. Dhumate. Akka Kaayirootti Mubaarak bira jira. Akka magaalaa tanaatti anaatu jira. Kasi quba qabaadha. Mubaarakiif hin dhaabbadhaa jechuun gama barbaachisaa ta'een biyyaan an keessa jiru tanatti footoon namaa akka malee gaggaraagalte tan isin ol qabdanii gaqqabdan kun hanga 60 oliin nama qixaadha. Isin kanan beeytanii jechuudha. Hubannaa isin qabdan. Isin galee 60 footoon suuraan namaa lubbuun namaa immoo 300 olii jechuudha. Gama heeraa fi seera biyyattiin tun ittiin bultu. Biyyattiin namni nama wallahi akkanaan godhaa jee nama onna godhe kun biyyaan hin jiru jira. Kanaaf suni akkuma bareedaa tokkotti waliin wal gaafannaa Mubaarak immoo haalachi jiru isaatu anasiin jira innichi jira sanitti deebina. Kanammaasiis yeroo namni gartee guddaa waan kana keessa jiru akkanumaanuu namni 1,100 akka ga'ee jira. Warroottan edaa sun akka deebi'aniin barbaada. Ani jalqabumaa jechuudha jaarsummaa dubbatamaa jirtu sun keessa waan jiruutu jira. Yeroo liiviin deemte sunii fi yeroo gartee gurbaan footoo garagalchee wal qabate erga liivii footoon gartee liiviirraa buutee jaarsummaan taa'amtees bilbila gamanaa dhufee gamanaa dubbate. Boogidaarree hanga dhiiban qaba hanga dhiisaniis qaba. Kanaafuu Mubaarak nuti ganamaaf galgala osoo gartee wanna hinjiin kan dubbannuuf isaafi. Nu caalaa nama dubbatuutiifu jira. Mubaarakiif jechuudha. Mubaarak waan takka sammuu isaa tanarra nuu haatuun dirqama. Akkam mareefu juusu yoo taate warra bulkaa baachuu fadhee deemeeti akkaan ta'u hara hojiitii yaa deemaa jechuu yeroon tun yeroo dalagaa bira. Akka nalaalisinii galee Mubaarak mataa isaa caalaa kan anaannatee gubatee lolaa jiru ilma Oromooti. Mubaarak mataa isaa kana caalaa. Haga inni gartee miskiintichi kiyya gamanaa tarabbii ilaalee tanaas dhiisee saniis dhiisee bira dabru akkamitti na dhiisaa jennee nuti asii haa gubannu isarra nutu gubataa jira jechuudha. Oromoon gartee naaf akkanaa hogguu jiru xiqicha wayiitu nu dhagahama. If duuba nu deebisuunsaa gaarii miti. Waan sanirraa jeetuma ammallee akkasuma lafa nu kaa'udha. Kuni ammoo namoota ragaatti kan qabadde abdii fiyyatillee abdii ijoollee umrii rabbisee adeereessu arraanni arra jiidhaa. Boru goggogaa jabaadhuu tun dubbii lubbuuti bayaan qaamaaniin si beekaa mucaa keenya sabboonaat qaamaaniin beekaa akkasitti isini hangi kun jabaadhaadha yoo amma namni viidiyoo waraabee jira rafaa jira beeka girrisaan halkan taa'aa bulee rafaa jira nama meeqa viidiyoo waraabee Mubaarak biraan ga'uu ta'a viidiyoo qabatama kanaaf hangasitti obsaan wal eeguu qabnaa gama waan itti yaadu. Namni lubbuu Mubaarak baase akka iccitiin baatu namni godhee qawweedha. Qawwee irra laaluun qabu waan isaa rabsa dhiisuuf qabu Mubaarak. Iccitii guddoo nama biraatti irratti dalagu jira jechuudha.
inni gabbee ichisan jalabaati qawwee duulan maaliif namni tokko ol seeni kan mubaarak dubbatan jiru qawwee duulan nama cidhiin qabanne wajjin qabsaa hin jeniin Kamal Abdullahi nama cidhiin qabanne wajjin hin qabsaa hini qawween cidhi baas ganiitiin warra seenan dan jechuudha qawwee duulaa kan jechuudha Ina tokkoof irratti wanni isin beekuu qabdan Oromoo ajandaa wanti kun lafaa ka'e gandaaf gandadhan gandummaa walitti nama buusu sababa Mubaarakiin Oromoo hedduun jaalata Mubaarakiin warroonni itti naafanni jibba sababa kana nama ol keessa naqanii akka Oromoon gandummaan facaatee wanti amma godinaalee Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun fashalaa'u godhuuf qophii kana qopheeffatan jedhan ani akka mataa kiyyaatti bakka marattoo dubbatte baatu beektaa dubbatte illee baatu hojjaliste illee nama ilaaluu hin dandeessu sigalee namni tokko yoo namni asitti waan badii haasaa jiraatan nam tokko yoo isin bira seenee haasawa keessa san dhaggeeffatee deebisu dhufe akka waan isin wajjin hirmaatatti warroonni mataa qulfii fa'aa fudhatee namatti barreessa jechuudha. Nama tokko yoo inni waan fedhe haasa'e ol seentee dhaggeeffattee haasonni kun sirrii miti jettee ni ittiin ta'e biraa gabbaata yoo walii galtan akkasitti biraa baata jechuudha. Namni mana namaa seenu hundi nama deeggaruudhaaf miti. Kana beeka warri beekin kana baradha. Kanaafuu dhimmi amma ka'aa deemaa jiru Mubaarak irratti qilfatanii gandummaa fidanii gandummaa walitti nama naqu. Isallee dogongorsanii amma maal jedhe sababa Mubaarak nama meeqatu galabbaxamee masaa kana keessa arrabsamuu jedha. Mubaarak illee aadaa Oromoon akkana aadaa nama hin qabu jechuu hin qabu. Sababa kee namni wal nyaatu jira Mubaarak si galee atillee akka jechuu hin qabu. Kuni waan arguu teebsan. Yoo Rabbiin Ramadaana kana fidee Rabbiin tuqatu waa qabbanees malee wanta amma deemaa jiru ka akkatti ilaal gantummaa sanuu warra guddaa walii deemaa jiru. Warra ijoollee duraan wal kabaju warra wal kabajuutu wal gabbahee ganaa warra Kaayiroo keessaa wal waraana abdiin na amana akkanumatti na amana yoo dubbii tana abbaan dhimma kanaa hin gabaabsin warabbal kaabaa ganaa namni sikkiinu itti akkama na amana garuu waan kana osoo beeka osoo gabaabsan waan nama dhaan illee waan ina wallahi wabillahi waan afaan haasu afaan goddan qabu waan fedha arrabni goddan qabu musil afaan jedha saniif haasaa malee waan namni qabatamaan waan kamaan illee akkamatti haasaa malee lama ofitti qabu jiraate Mubaarak qofaasaa jira amma bakka barbaade nama na qosolaatu mitiyan makinaa kooti bakka barbaade goolii duwwaan isa kana natti dhisi waa'ee kana kun iyyuu faan doongun fageenyaaf dattee ganna garagalchaarti mee dhiira jedhe Kaayiroo keessa daqiiqaa tokko suuraa kiyya gad deebisee na agarsiisu mee dhiira jedhe suuraa kiyya gulbattii uduraan tokko biyya kana keessatti eessanii gadda mana qawwee seente iyyuu hin dhiisu. Amma hin dhiisu waa guddaa dhaga'uuf jirtu hin laaltu sana natti ilaaltuti. Kaayiroo keessa kanaaf waan kana gabaabsuu waan kana akka salphaatti ilaaluu akkuma salphaatti ilaaluu wanti kun haasawa afaanii qofa miira keessatti galchaniisu waan bachiisu obboleeyyan kiyya Mubaarak sama akka eenyutti si beeka. Dabareen nan geenye. Dubbadhu ustaas. Dabareen nan geenye ijoo. Dubbadhu ustaas. Dagam. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fuula kee kana jijjiiri kottu Mubaarak takka dhiifama naa godhi. Lakki maalan jijjiira ustaazi aga ajjeechaatti lukkuu laalu aga lubbuutti mari'atamaa jira aga ajjeechaa lubbuu balleessutti kan jedhu sagalee bahe jedhani. Ijoollee waasaappiin irratti hirriyaa oolanii viidiyoon adda addaas hin jira. Waasaappiin irra seenaa jiru biizii ta'e gidduu kana. Amma irra galee hin argadha. Hin argama. Akiit naaf hin argadha. Ani akka kotti yaada koo dubbadhu. Garuu yaada koo tun dubbatiin dura ati keessaan lakkoomsa kinaaf kaa'uu dandeessa. Lakkoomsa daarektiin si bilbila. Naa kaa'uu dandeessa Mubaarak simaan hin jedhe. Ayyee lakkoomsa daarektii kooti isaa waliin qabanu. Ustaadaa otoo siin hin deemin uummata nageessifadha. Inni jedhe keeroo keessa qabne jedhu nama biraatu hin taane boriifuu kan nageessifadha uummata. Eengadda mana qawwee seenee gurbaan as keessa jiraatu. Anni eengadda dubbataa ture liibiin akka jechuudha. Nama se'ee ofitti butee kan mana kiyya beeku
Ayyee Mubaarak na dhagaa jirtaa bibi? Ayyee ani waan inni dubbachuu barbaadu inshaallah keessaan inni sitti dubbadha. Asirratti garuu waa tokko itti hunda keessanitti wanti isin amma haasa'aa jirtanii irra guddaansaa akka wallaala kootti dhagaala. Yaada isaanii waan barbaade dubbachuu danda'a. Irra guddaansaa waan isin haasa'tanii Isatti maal muudii aanaa isaa jira. Gurbaan tokko biyya kana keessa obbeekaa sagalee keessa dhaggeeffataarta. Rakkoo qabu isa seeraa wal gaafannaa ni barsiisa. Biyya tokko keessa waan ta'eef rakkoo qabu biyya jirtu. Bultumaa ta'e jirtu viidiyoo laallee baatee haasofteetti waan ta'eef rakkoo qabu siin akkana. Dubbadhaa sin akkas. Rabbi waan nama raayisee obboloota kowwaa tokko. Mubaarak wanti nu dubbannu wanti sudaan barmaan akkana kana gaafa waan akkanaa kan sammuu kee keessa gale wallaahi waan kana caala nama gatisu dhufa malee furmaanni biraa hin jiru. Furmaanni jiru Mubaarak hin bira jira. Yoo Mubaarak agartee wanta maasii kun guutuun kallattii miidiyaa gubbaa taa'ee nama dhibba shan gubbatti dhageenye ciitii gabbayye kanallee kanarratti ilmaan Oromoo as baatee mee badii Mubaarak maalinni miidhaan Mubaarak Oromoo kana godhe faayidaan isaa maali namni hundinuu bal'aan fedhanii beeka garuu yoo atillee usa jettan talhaadha rab shaar mutamaal fusa kolkole maal abbaa kee usaasoo mirga qabuwan yoo sun keessa bayyala kana na alaatulla aleek Abdi ol dhaggeeffachuu hin dandeessu ana makka durbaatti waan tokko dubbachuu barbaada garuu ol dhaggeeffadhaa. Dhiifama garuu gidduu seenuu koofi ol dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Ol dhaggeeffadhaa. Namoonni nan barbaadu dhiifama naa godhaati. Namoota Mubaarak. Ayyee. Namoonni viidiyoota waraabdanii jirtanu yoo waan barbaadan na gaafadhaa naa ergaa viidiyoo lubbuu kootti feesbuukii irrattis yuutuubii irrattis bakka hundatti facaafadhee uummanni naa dhagee eenyuun akka ta'an keessa akka jiraatan eenyuuf eenyuun akka ta'an hunda jira uummata beeksifachuun qaba. Lakkoofsa waatsaappii kootii 32 irratti naa ergaa qabdaa ati as naaku namni qabu jira namni viidiyoocha qabdanu naa ergaa rabbii jedhaati dhugumaan oole jaallattan. Viidiyoo lubbuun kootiin baafamudha jedhe naa ergaa lakkoofsa koo 32 irratti ta'us naa bilbila waatsaappii. Mubaarak. Lala ustaz karaa harki galeeyyii jedhani maaltu galee hin boru sini galee hadda kana fayyadamee diinni utuma rakkoon irraan gahee hubadhaa malee sina jeesa jechuun jabaadha. Sina jeesa kana jamma aga lubbuutti jechuun jabaadha dubbiin kun jechuun ijaaramiinsa guddaa sanuu gara hundaa gannatti baame gara hundaa. Ayah, bina galera. Bina jadi. Hello. Ayyee amma dubbaduu dabalee naa laattu amma daqiiqaa lamaan tokkoon dubbadha yoo naa eeyyamtan. Dabalee naa kennu. Galatooma. Mubaarakii dubbiin amma ati haasa'aa jirtu kunis dubbii namoonni dhufanitti haasa'anis dubbii namoonni viidiyoo si erganis dubbii eengaddaa wal fakkaata. Walumaa gala daldaltootatu gidduu keessa jira jaallattes jibbites. Daldaltootatu asiif acha deemee inni kun kana jedhee sana jedhee miti furmaanni. Kun furmaata ta'uu hin danda'u abadan. Booris mataa wal dhukkubsu. Atis haasaa makka kana haasaa gadi aanaa kana fudhattee wanni jechuu. An akka mataa kootti wanti si gorsu akka boleessa keetti jechuudha. Namni sin ajjeesa jedhee sin ajjeesu sobadha dhibbarraa dhibba naaman. Namni sin ajjeesa jedhu sagalee isaa hin dhageessu. Dhiirri akkasiin si godha jette akkas nama gooti miti. Dhiirri akkasiin si godha jettu si gochuu mitiiti. Ustaz kiyya dhiibama Ustaz keessatti maa waan akkana dhiisa. Ajaa'iluun keessaa waan tokko hin taatu. Waan tokko eenyu hojjese ajaa'iluun keessaa beektuu qabatamaan shakkii malee. Dama qalbii ta'e dhiigni isaa magaalaa annuura biyya isaa keessatti.
Gama qalbii ni jechuudha. Saree agarsiisa. Wanti gadi kana argatan. Isa naannoo seenaa kana dhiifama guddaa. Hawaasa kana irratti waa galii lafa.